har'ammoo waan raajii isinii qabadhee dhufe waan raajii kanaafuu isin immoo wanni isinirraa eegamu viidiyoo kana like share gootanii nu wajjin turuudha kan isinirraa eegamu. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaaf lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa har'a shamarran teenya yeroo baay'ee dhiiran attaalalaman akkasumas immoo dhiiratti birrii ergan yoo asii galan booletti akka eegu godhanii booletti eegee qabeenya isaanii zarafanii deeman. Icciitiiwwan warra dhiiraa icciitiiwwan hedduu qabadhe isinii dhufee jira. Icciitiin shamarri isaan miidhaa jiran jechuudha. Icciitii kana sirritti yoo dhaggeeffattanii itti fayyadamtan isin dhugumatti shamarran biyya Arabaa keessaa tokkoffaa ba'aa deemtu. Dogongora keessanirraallee deebi'aa deemtu. Eenyuunillee hin dogongora. Namni hin dogongorre hin jiru. Dogongora keessan sanirraa deebi'uuf immoo viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Isinis like share gochuu hin dagatinaa. Sinin jedha subscribe atti hin irraanfatina. Inni tokkoffaan maal seetanii amma shamarri takka jaalallee tokko qabatti hin haasofsiiste. Amma dhiirri biyya keessa akkanti firiizii mataa mara mataa isaa qabatee mara maaliin mara yaadota sassaabata maal guyyaa guutuu yaadota sassaabachaa oola. Yaadota maal sassaabata maal akkasiin jedhu akkamitti akka si haasofsiisuu qabu haala kamiin waa hundaa si amansiisuu akka qabu akkamitti akka laphee kee hatuu qabu yaadota sassaabachaa oola. Ati immoo ishee gola madaamii keessa ooltu immoo takka kushiinaa meeshaa dhixxaa takka nyaata hojjettaa takka shintibeetii dhixxaa takka kafana miicitaa takkan tokkos taate kanarra oolta fiigaa oolta. Inni immoo yoo barbaade kofii mana bunaa dhaqee buna ajajatee buna dhugaa yaada sassaabata. Yoo barbaade mana nyaataa seene nyaata ajajatee yaada sassaabata. Yaada maali? Yaada birrii amma akkamittan sin jaaladha jedhee jaalalaan bitee qalbii ishii fuudhee boodammoo maallaqa naa erguu duubatti akka ishiin hin deebine gochuu akkamittan danda'a kan jedhu yaada isaa sassaabata. Ishiin immoo amma shintibeetii fixeen jira amma kushiinaan seena jetti fidee kushiinaa seena kushiinaa fixe fideen kafana miicatti hin miiciti hin tokkofti. Madaamni yaamti ifiiddi. Madaamii yookaan buna barbaadde buna geechitiif ofiifuu bishaan dhunnime nyaataan nyaanne oduma akkanatti fiigaa ooltuu galgalli hin ga'a. Yeroo galgalli ga'e kan ammoo akkii fi akkittuun turu ishiin irbaata hojjettee kaan hojjettee meeshaa dhixxee kaan fixxee hojjettu inni yaadota isaa sassaabatee waliin ga'eeti yaadota guyyaa sassaabaa oole san hin gingilcha. Kamtuu naaf deema kamtuu naaf hin deemne kamtuu naaf fudhatama kamtuu naaf hin fudhamne jedhee gingilchaatti inkirdaada garas baasa. Callaa ol keessa galcha. Callaan sun kam isa kun dubbii babbareedoo attaallaluu danda'u san. Kan obboleetti ta'e attaallaluu danda'u san gingilchee callaa san of jalatti hambisa. Inkirdaada san achi lafa godha. Maaliif inkirdaadni sun maalidha? Xiqqoo ishii kanarratti natti naqqa'uu dandeechi. Jecha kana yoon jedhee narratti naqqa'uu dandeechi jedhee isa san lafa godha achi ol kaa'a cinaatti ol kaa'a. Callaa kana immoo sassaabbateet amma iddoo firaashii isaa ga'a. Iddoo ishee firaashii ga'a. Ishiin hojii finne kushiinaa dhuma jirtama bilbilli hin bilbila. Bilbila nama biraa kaasuu kan hin dandeenye. Bilbila nama biraatiin hojiin qaba kan jette yoo bilbila isaa isa amma na dawwala onlaayinii seen sagalaalti be qalbiin dirrise ka jaalalleedha. Ebanni yoom onlaayinii seena maaf irraa bade laata yaadan badde kan hojiin ajjeesu sanirra immoo isaaf yaaddi biyyatti. Amma yoo onlaayinii irra seen hin gammaddi amma na dawwala jetti. Bilbila isaa ijaan eeggata hojii madaami kushiinaan finname amma waan meeqatu ishee eeggata. Kushiinaan meeshaa dhiquutu ishee eeggata. Ofiishiitti nyaata nyaanne. Shaaworiidhaan galle waan meeqatu ishee eeggata. Amma ishiin maal goote? Isa taasa'u qalbii ishee lapheen hin dhahata. Hin dawwala. Yoo dawwale hin gammaddi. Yoo madaamni nu yaamte amma dhageechu faashiin isa taasa'u itti. Inni yaada isaa sassaabbateera waan ta'eef. Amma hin dawwalaa jalaa kaafte eloo jedhaanii jalqaba yoo jammalu bareeddu koo akkam naaf oolte jedha. Nagaa koo tasii oole. Akkam naaf jirta jettiin. Nagaa kooti hojiirran oolee guyyaa guutuu hojiirran oolee baay'een dadhabe jedha. Dhugaa moo jettiin een jedhaan. Hojiin isaa maalidha? Yaadota sassaabaa oole san kaa amma itti gadi fuudheedha. Itti gadi fuudha kaa waan akkanaati waan jaalala ibsu jechuudha bakka jechoota bakka laphee ishii
dhahuu danda'u jechuudha. Bakka jedhaanii itti haasa'a. Erga haasa'een boodatti laal damma dibateeti ani si'ii akkuma itti jiraachifadhu iyyuu hin beeku. Siif jedhee waan barbaade nan ta'a. Akkas nan ta'a. Akka nan ta'a jedhaan. Ishiin bakka qalbiin ishii gabaa jedha. Agasamma maal godhee jira? Yaadota sassaabachaa waliin san harkatti galfateera. Amma ishiin isa malee jan qabdu. Abbaa fedhe dawwalee fi jalaan kaastu. Bilbila isaa qofa eeddi. Yoom naa dawwalaa. Oduma bilbila isaa eeddu. Inni amma yeroo taasa'u jammaree waa'ee rakkoottonni jiini yoom gahee maallaqa isaa erga jetti amma amma bakka tokko jedheen jalqaba kaa. Laphee ishee erga yaadota bareedaa saniin erga laphee ishii fuudhaa bulee bariisarraa waa'ee maallaqaatti kaasaa saniin booda ishiin baatii lakkoofti guyyaa lakkoofti jiina gaga'u guyyaa lakkoofti. Guyyaa sun yoo jiini gaafa gahe tokko jettee maallaqa galchitiif. Abbo kan duraanii wanni jiinsi ciccittuu wayii kaawwatee jiru suni amma suufii hodhisiifata. Maalidhaan birri ishiitiin. Suufii kana gixximitti godhetti galchee caammaa liizarii moo maal jedhuuyyuu caammaa addisii dhufe tokko isatti galchee gooftaa fakkaatee iddoo bareedaa wayii deemee suuraa ka'ee ergaaf. Erga suuraa kana ka'ee ergeef hin boodatti suuraa sassallaaltila jaalalleen koo akkanatti bareeda jettetti nama dhibbatti ergiti. Akka inni jiru laali jettiin. Bareeda isaa sallaalti. Amma inni ji'a amma maaltu galaabe? Mindaan mootummaarraa hin galaabe. Biyya Arabaa mootummaarraa hin galaabe. Amma manan ijaaraa jedha. Kaan jedhaani birriin ji'aan isarratti gala. Yoo barbaade hin barata. Yoo barbaade waan kanan godha jedhaani amma ishiin bakka saniin booda istaayiliidhaan suuraan guyyaatti suuraa 3-4 hin ergamaa fi saniin booda kanatu ergama malee wanni biraa hin ergamu. Mana ijaaran jira jedha. Birrii aganaan na hir'ate jedha. Ishii jiini hingaa irratti hin ergama. Oduu akkana jedhan waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 in oofu gaafa san inni full jedha bakka full in jedha. Ishiin nan gala jettee yaada galmaataatti kaasti. Yaada galmaataatti kaastu maalitti dhufta? Manni silaa hin xumuramne kun silaa hin taane akkamti dhufta? Dabaladhu hojjedhaan inni maal jalqabe? Amma jireenya biraa jalqabeera. Inni amma maal godha? Birri ishii saniin mana ofiin ijaarrata maqaa ofiitiin bitatee saniin booda hundan xumurta shamara isa madaaltu biyya keechaa hin fuudha. Erga fuudheen booda immoo ishii fuudhe saniin illee kan walii galaantu jira. Ijoolleen tokko dhugaa wanni akkanaallee deemamaa jira. Walii hin galuu saniin booda ishuma bira taa'ee kana natti hallala birri irraa nyaata ishiin nan galoo jette akkam galta jedhaani goowwittiin tiyya duma akkas jettu qanii kaan muxut jettee qanii kaan siin barbaadu jedhee gaafa suuraa haadha manaa fi isaa itti erge qurxishiin beetti hin iyyiti hin maraatti biyya ormaa keessatti kafana hin gatti. Maarree eenyuun mari'attee kennite ree maallaqa? Eenyuun mari'attee kennite? Omaanuu mari'annee hin kennine jechuudha. Kana tokkoffaan dogongora shamarran keenyaa jechuudha. Waan kanarraa abbaan fedhe jechoota bareedaa sitti haasa'u dhiisee waan fedhe sitti haasa'u. Waan fedhe siinaa jedhu. Kan si barbaadu si qofa haa barbaadu bakka si qofa maallaqati hojjettu san gara maatii keetti guduunfadhu. Yoo maatii kee shakkite akkaawuntii baasi maqaa keetitti galfadhu. Kana yoo goote malee dhiira jaalala maallaqaan bitu tasuma hin dandeechu. Yaa shamarran biyya Arabaa jaalala dhiira si jaalatu maallaqaan bituu hin dandeechu. Kasi attaallalu malee kanaafuu obbaraa waan gootan beekaa. Boodammoo yoo sin harkaa ba'e akkana na godhee birrii hoggaa ganaatti ergee na nyaatiin na kaade hin jedhina. Uummannu sinitti kolfa, miidiyaanu sinitti kolfa. Eenyudhaaf biyyaa baatan dhiira tamaarsiisummoo dhiiratti ergitanii mana ijaarummoo abbaan keechan haati keechan obboleechi keechan isaan miskiinni biyya ormaatitti waan qaban sinirraa gurguranii kan sin ergasun ija keechan afoo haa dhufu. Zim jettanii maallaqa keechan hin ergina. Ani kana sinin jedha viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaba. Ani viidiyoo hojjechuu hin dhiisu. Namni viidiyoo kiyya dhaggeeffate fayyadamaa ta'uu danda'a. Kanaaf dogongora yoo dogongortan irraa deebi'uu dandeechu. Ani asumarraa nan goolaba. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii siniin jecha laayik godha. Na jabeessa laayik godha beesawwee jechuudha. Laayikii gochaa hin jirtanii laayik godhaati na jabeessaa siniin jedha. Sabskiraayibs naa godha. Siniin jechu jaaladha hanga viidiyoo biraatti hojjetu.